jedhu si galee. Qalbee dhiirri gaafa nama dubartii jaallatte waan sana argachuuf wanni jarri hin buqqisne hin jiru. Abaabaa furnuu kennaa nu gara tapha kan keenya ifannaa amma dubbii tun taane kan nuti ifachuu qabnu geemii kan keenya. Amee Oromoo galatoom namni biraa kennaami. Four flower guys. It's the last game. Game dhumaati kun. Ada seenaa asaasii waliin haasoo inni nama baay'ee sirraa baradhe. Feekiin qabu beekaan dhugaadhumaan jedhe ijoolleen kaayiroolee na jala jirtan dhumaa barreessaa qabu. Nusus hin ta'in nama biraarraan amanu. Hamzaa maan fidina tamma sila afur taanee taphanneetuma asumaan wal gaggaafan rakkoon qabu wanillee atillee. Hamza amma laayivii waliin hin seenu ani hin jira uummanni ajandaa nama godhata sagalee gara nama raabaa oola. So gaafuma wal bira geenne qofa uummata Oromoo laayivii seenna. Akkas jedhee Maqaa bareeda. akkasii wayii akkas wayyaa jenneeti. Laa yaada bareeda. Namni hedduun Lafarratti hundee gadi fageeffataniituma asirraan dhufanii bakka booda rakkoo miti. lola lee ajandaallee wanta akka yoo hin feene amma irratti. Santu bareeda. Akkam ree jaalalli haaraan kun si bareechi amma wallahi fuula irratti illee milikkita jaalalaa baafatteertaani. Yaa fuuli nama madaa'ee waa baay'eetu jijjiira beektaa. Tamman beektu ati kana. Madaan jedhamu bar. Madaa miti bar dubartiin amma yeroo akkas bakka hin jiraa miti finniisa jedhama mada kun madaa miti. Yaa nyaani ati hin daganne waan akkanaa kana. Hin daganne reefuman seenaa qofa ta'e bar nama guddaa miti. Ganaadha bar. Waan akkasiisaniin inshallah yeroo muraasa booda. Hin badaan moo hin badaan. Ay Hamzaa uma wajjii kan keenya. Inni illee baasee bar wallahi eda argee. Eda yoon ilaaluun fuulli isaallee finniisa qaba maal sila isillachuu finniisi isinitti ba'e. Wallahi. Jala taa'ee kolfaa ture. Fuulli isaa finniisa mucaan fuulli isaa duraan sooftii fakkaatu amma finniisa yaasee maaltu argame dheetanii bar. Yoon hadha si argaatillee finniisa baaste bakka maashaallah. Anduru warraayyuu hima qaba. Yaa zamoon abbaayate malee hima qaba. Dabree. Yaa inni maali bakka baase wallaahi ani hin beeku. Rabbumaa. Dhiirri sin baataa bar. Bareedaadha seenaa na kolfisiste wallaahi dhuba kanarra. Na galatoom inshallah. Wallahi dhugaa. Waamee argitare? Ani amma dhugaa dubbachuudhaaf hirriba abjuudhaan wanni wayina ari'aa. Ani jalaa fiiga. Inni illee nan qabu. Inni dheessee jalaan bayu. Abjuu akkasii argitaati. Inni illee sin qabu. Atillee dheessitee jalaan baatu. Waluma jalaa fiigaa oolu waluma ari'aa oolu. Bishaanitti yoo taru hundaa bishaan kana irra fiigaa qilee irraa qilee utaalaa. Maaliif akka abjuu akkasii arguun hin beeku. Jireenya addunyaatti akkas qaba. Roonsaa maal si goone dhiifame isiniin jedheeraan piraankiidha bakka dhiisaa akkasumatti bira dabra namni kun waan nama kana hunda piraankii godhachuun iyyuu waan guddaadha moo kam? Okkee bakka akkasitti jabaadhu rabbi si biraa jiraatu. Thank you. Piraankiin nu goote ilma biyya hedduu rifanne hedduu nu bohaarsitee galatoo. Inshallah soon it will happen. Yoom miree bakka hin jiraame guggutiidhaan eeggarraa bar. Anillee guggutiidhaan deemuu barbaadaara. So guyyaa maaliif beellamaan qabanne nurraa tursiiftanii maal bala yeroo sanii
yoo guddate waan ji'a tokko caalu seene amma almost ji'a lama ji'a sadii eenne. Ji'a lama eegani ma kana walillee yoo gamma tokko qabu bultiidhaa marka ijaaramaa mana lukkuu seetammoo ummata totally ijaartaniirtanii amma isimmaa kana booda waan sirraa hojjira. There is something fixed. yaa nurra turtani kaadara kottaa kaabi isin eeguudhaaf bakka hin jiraami qophoofneerra sargi keessan isinii bareechuudhaaf gammachuu kennallee ibsachuudhaaf. inshallah will happen soon. I will know it's just yeroo dheeraa fudhate malee bakka nu bargaafsanii viidiyoo tokko argee viidiyoo kan beekta ka ustaaz Ameerikaa jiru sanii nikaa idea natu deemaa jedhee ture viidiyoo san bakka Hamzaan eenyuma kana jaartii manaan gaataara jennee eegne ture. yaa bar jechuun ummatuma keenya xiqqoo isii carjara ummataa ta'eeti malee ilmi namaa lama addunyaa irra jiraatu kun osoo akkanatti daftee walitti qabamtee fi ስለ አንዱም ሰው ሲንግል ባልተኛ ነበር አሪፍ አሁን ደግሞ ብርድ እየመጣ ነው። we are trying our best to love us. Please try your best and make soon I will just if I see I'm gonna happy more. Inshallah. So let's play one game. Tap agodhan. Tap goda jol. Tap goda. Sanifu bakka abdii guddaan eegaa turre. Hamzaani soddaa kenna asumaan akka nu kabajullee ittimi. Isinillee kabajaaga. Soddaa wada. Soddaa kenna jennaani bar. Maaliif hin kabaju? Soddaa arsiin akka kabajuun beektu moo? yaa arargeenillee hin kabajjii miireena. yaa. Oromootti Guys tap goda hundi keessanuu. Sanii fi baay'ee kabajnaa soddaadhaaf bakka guddaa qabnaa hin jaalannaa immoo bar kabajuu qofa osoo hin taane kaayin beekta warri keenya soddaa hedduu jaallata dhala isaa. Yaa sanii fi akkasii kabajnaan hin jaalannaani. Akkasii bulaa horaa isin hin jenna gaafa isin wal fuutan amma garuu hin jenna moo akkam gaafa gaafsaniitiif haa kaawwan amma hoo jennewu. maali jetta? Amma bulaa horaa jennee isin eebbifnu moo gaafsaniif kaawwan? No maa ammallee jettanii boodallee jettan afaan Oromoon dhugmatu. Guys, abaaboo lamaa kenna. Thank you Abu, thank you. 2 flowers. Abaaboo akka dabala. 1 flower.